Okay. Providing care for child with bronchitis. Tajaajila ijoollee inflammation bronchii qabduuf kennuudha. Bronchitis refers to non-specific bronchial inflammation. Waan addaan hin bahiniin wantoota garaagaraatiin yeroo bronchiin kun inflame taatu takka yeroo kulkultu bronchitis jedhaniin. Associated with a number of childhood condition rakkoolee takka haalota yeroo ijoollummaadhaa nama qabuu danda'an hedduu wajjin hidhata qaba. Acute bronchitis syndrome saayiniidhaa miti mallattoo ati ijaan irratti argituu fi kan daa'imni sun ofirratti beektu of keessaa qaba. Usually viral in origin ka'umsi isaa vaayirasiidha. With cough as prominent feature mallattoon isaa ijoon qufaadha. Acute bronchitis may be restricted almost solely to the main bronchi without affecting lungs themselves. Acute bronchitis kuni irra baay'eetti bronchii kana isa guddaa isa ijoo ta'e kan jalqabarra jiru san qofarra dhaabbachuu danda'a. Osoo somban miine somba keessa osoo hin seenne jechuudha. Hangas qofa infilame godhuu danda'a. Etiologiin isaa virus and bacterial agentidha. Viruses ta'uu danda'a. Akkasuma bacterias ta'uu danda'a. Any inflammatory reaction may cause bronchitis. Wanni qaama namaa infilame godhuu danda'a hundi bronchitis fiduu ni dandeessa. Keessaa wanni karaa qilleensaa kana gasseeni. Clinical manifestation ijoolleen takka bronchitis qabdi jechuuf mallattoon irra mul'attu frequent dry hacking cough or wakeful. Qufaa guggugaa amma qufaasisu kan itti ciccitu hacking cough jechuun kan huhudhu jechuudha. Wakeful kan hirribaa dammaysu inni kuni within 3 to 4 days of the onset of upper respiratory infection. Dhukkuboota karaa qilleensaa gara olaanan kana hubaniin eega qabamee booda qufaan kun itti dhufa. Guyyaa 3 hanga 4 jidduutti. Purulent sputum other several day. Guyyaa hedduu immoo sputumiin nama kanarraa baatu gaafa jalqabaa qufaan kun goggogaa jenna. Lakka deemuuni akhii fidachaa deema. Chest pain may be prominent complaint in older children. Ijoollee xiqqishoo umriin isii wayyooytetti qomtillee ni dhukkubdi. Coarse breath sound qabdi. Coarse breath sound jechuun sagalee yeroo isin hafuura baafattu karrisaa qabdi. Waan jiru keessa dhagayamti. And scattered high pitched wheezing but no obstructive symptom. Mallattoo xiixiit jettulleen keessa ni dhagayan. Akka nama asmii qabu. Garuu mallattoo cufamuudhaatii miti. The entire episode is usually last about 2 weeks. Hangi inni kun irra turu mallattoon tun 7 hanga 7 irra turti. The principal objective in kaayyoon keenya ijooni pneumonia keessaa baasuudha. Rakkoon tun pneumonia adamu pneumonia miti, which is more likely caused by bacterial agent requiring antibiotic therapy. Yoo pneumonia taate pneumoniaan kun farra bacteria barbaada dawaa. Yommuu ka vaayirasii taate vaayirasiin supportive treatment malee dawaan qabdu. Diagnosisiin keenya based on history taking clinical manifestation mallattoorra mul'attu kana akkasuma physical examination. Managementiin isaa bronchitisiidhaaf dawaan kana jaamin jiru. There is no specific therapy for acute bronchitis. Acute bronchitisiin baay'ee vaayirasiidhaan waan dhufuuf dawaan isaan jiru. The disease is self-limited. Ofumaa fayyuu danda'a dhukkubni kuni. Also antibiotic frequently prescribed. Yoonii fi akhiin daa'ima sanii purulantii jijjiiramte baakteeriyaa ta'uu waan danda'u antibiotic illee kennuuf ni danda'ama. Kabiraa akkaataa nuti itti gargaaru frequent shift in position. Positionii gamanaa gamanatti jijjiiru amma. Sababni kana goonuuf
to facilitate pulmonary drainage. Dhangala'aan sun keessaa akka yaa'uufi. Treatment is symptomatic and supportive. Mallattoo wallaannaa ta deeggarsaa goonaafi malee wallaansi kana jedhame hin jiru. Humidified atmospheres helpful for loosening secretion. Dhangala'aa keessatti goggoguu sani jiisuudhaaf qallisee akka keessaa bahu taasisuuf qilleensa jiidhaa kennuufiin humidified atmospherii kennuufiin barbaachisaadha. Antibiotic like penicillin should be given for preventing secondary infection. Ijoollee rakkoo kanaan qabamte secondary infection qabuu danda'a. Kana gubbaadhaan ka biraa jechuudha. Kanaafuu farra baakteeriyaa warreen akka penicillinii fa'aa kenninaafi. Expectorants are useful for clearing airway. Karaa qilleensaa ha'aaqiidhaan guutamee cufame san keessaa akka baasu taasisuuf dawaalee expectorantii jedhaman warreen haaqii baasu kennuufillee barbaachisa. Complication isaa maali? Bronchitisiidhaan qabamtee yoo wallaanamuu baatte daa'imni takka complication dhufu afuri. Tokko chronic bronchitis inni kun itti cimuudha. Kabira bronchiectasis. Bronchiectasis jechuun collapse of bronchi jechuudha. Bronchiin kun waliin maxxanu fa'aa dhufuu danda'a. Kabira bronchial asthma. Asmiillee itti ta'uu danda'a. Pneumonia illee qabuu danda'a. Michiin sombaa. Complication isaa kana. Mata dureen lammaffaadha. Providing care for child with pulmonary tuberculosis. Ijoollee TB qabduuf tajaajila takka gargaarsaa godhu. Pulmonary tuberculosis is a disease that affect lung parenchyma. Lung parenchyma jechuun keessa sombaa kana dhukkuboota miidhan. Especially bakka inni miidhu alveoli fi alveolar ductidha. Bakka qilleensitti wal jijjiiramu sana. Individual with latent TB infection. TB kun active fi latent qaba. Namoonni TB infection isaa kun latent taate sadarkaa dhokataarra jiru do not have symptom. Mallattoon qaban. There is no tissue destruction. Tissuun sababa baakteeriyaa saniin baddullee hin jirtu. Baakteeriyaa bacillus sanii. They are not infectious. Nis hin daddabru namatti. Infectious miti. Garuu reactive tuberculin skin test. Yeroo gogaa isaanii kana test goonu tuberculiniidhaan reactiveidha irra ni mul'ata. Akka nama TB qabu mul'ata. In immunocompetent individual. Namootaan immunitiin isaanii immunocompetentii warreen tahanii percentage 5 irraa hanga 10 of infected person develop active disease in their lifetime. Warreen immunitiin isaanii gabbuute sadarkaa latentii irra yoo jiraatan percentage 5 irraa hanga 10 dhukkubatti jijjiiramuu danda'a. Ol guddachuu danda'a. Inni silaa latentiidhaa sun silaa mallattoo mul'ifne sun gara activity irra jijjiiramuu danda'a. Sababa immunitiin isaanii gabbuuteef. Mee latent TBdhaa fi active kana garaagarummaa isaa ilaallu. Garaagarummaan isaa latent TB'n inactiveidha. Active hin taane contain tuberculin bacilli in the body. Qaama keessa bacilliin sun ni jira. Garuu tuberculin skin test yoo goonu takka blood test yoo goone dhiiga keessa yeroo ilaallu positiveidha. Inni latentiidha. Wanni adda godhu kaanirraa chest x-ray usually normalidha. Yeroo raajiidhaan laallu normalidha. Ispuutamillee ugaa qorannu ispuutam ismiirii FP jechuudha. Yeroo qorannu ismiiriidhaa fi kaalchariin isaatis negatiivi. Mallattoon qabu no symptom, not infectious, not case of TB. Case TB itti jaameetis hin galmaa. Mallattoos hin qabu. Inni active jenneen kun ammoo TB disease dhukkuba TBti kun amma somba keessa jira. Active inni multiplying tuberculin bacilli in the body qaama keessa wal horuu jira. Inni kun tuberculin skin test fi blood test yoo goonu positiveidha ni mul'ata. Chest x-ray yoo ilaallu abnormalidha. Inni miidhu jiraachuu irra mul'ata. Ispuutam isaa yoo ilaallu ispuutam smear test takka kaalchariin isaa positiivi. TB qaba jechuun.
Symptoms such as cough, fever, weight loss ni qabaata. Mallattoo akka qufa'aa fa'aa, laayidaa fa'aa, ulfaatinni gabbuu fa'aa. Often infectious before treatment ni daddabra inni kun wal'aansa hanga argatu achiin dura ni daddabra. Case of TB jedhamee galma. Etiologiin isa kanaa TB'n kun akkamiin dhufa? Cause'n isaa Mycobacterium tuberculosis is the most important cause of tuberculosis in human. Ilma namaarratti keeziin TBdha. Baakteeriyaa kana. Baakteeriyaa Mycobacterium tuberculosis jedhamu kana. Clinical manifestation isaa namni tokko TB qaba jechuudha. The commonest presentation of pulmonary tuberculosis is mallattoon ijoon persistent cough for greater than 2 weeks. Qufa'aa addaan hin cinne torbaan lamaa oliif yoo ture. Yookaan immoo cough of any duration for HIV positive. Namni HIV qabu tokko qufa'uma guyyaa fedheetu yoo qabaate TB jedhameeti lakkaa'ama. Kabira dyspnea, difficulty of breathing jechuudha. Hafuura shortness of breathing qaba. Chest pain qaba. Qomti ni dhukkubdi. And hemoptysis. Blood sputum jechuudha. Akheensa dhiiga qabdi. Fever for greater than 2 weeks. Laayidaa qalloo torbaan lamaa oliif irra turte. Night sweat. Halkan ni hurkaa. Unexplained weight loss. Ulfaatina qaamaa gabbu'uu sababan beekamneef. TB'n gosa lamaa jira. Pulmonary TBdhaa fi extra pulmonary TB jaaniin. Ka pulmonary TBdhaa kasumbaa kan amma haasofne kan. Mallattoon extra pulmonary TBdhaa garuu unlike pulmonary TB, extra pulmonary TB patients are less likely to present with cough. Mallattoo tana hedduun qabaatan. TB sumbaa alaa warreen qaban. Mallattoolee akka qufaadhaa, hafuurri itti cituu fa'aa, dyspnea, hemoptysis, abnormal chest X-ray fa'aa, and night sweat fa'aa hedduun qabaatan isaan kun. Symptoms and the clinical presentation of extra pulmonary TB are depending on the organ involved. Orgaanii inni miidhe san TB'n sun miidhe irratti hundaa'a mallattoon isaa. Malee mallattoo akka TB sun baasan hin qabaatan. Approach to diagnose TB in children. Ijoollee TB qabdu yeroonii fi diagnose goonu akkamitti? Diagnose goona. Tokko an abnormal chest radiography consistent with tuberculosis. Ijoollee TB qabdu akkasumas qomasii tana yeroo raajii kaafnu yoo abnormalitiin jiraatte diagnose TB jennaan. History of exposure to an adult with infectious tuberculosis. Nama TBdhaan qabame wajjiin wal tuttuquu yoo qabaatte seenaan daa'ima sanii maatii isii keessaa takka haati, takka abbaan, takka firri namoonni TBdhaan qabame kan isin bira dhayxe yoo jiraate. Gene expert of microtuberculosis and rifampicin testii. Gene expert yeroo laalan. Gene expert jechuun dhiiga akhii laaluu san. Positive tuberculin skin test. Gogaasii tuberculin skin test goonee yooniif qorannaan keenya positive ni ta'e. Kabira HIV test yookaan goone. Namoonni amma nama TB qaban mallattoo TBtiin dhufe jalqaba wanni laallu HIV test goone. Standard pulmonary TB case definition. Akkaataa keezii isaa kana itti hiikkaa kenninuufi jira. Inni jalqabaa smear positive pulmonary TB jaaniin. Warreen TB sombaa kan qorannaan isaa positive taate. Namoota akkamiin positive jennaan? A patient with at least 2 initial sputum smear examination positive for acid fast bacilli by direct microscopy. Microscopy keessatti akhiisaa yeroo lamaaf laallee positive yoo taate positive jennaan. Yookaan patient with 1 initial smear examination is positive for AFP. Akhiisaa laallee yeroo jalqabaatiif yeroo takka laallee positive taate by direct microscopy dhaan.
and the culture is positive. Akkasumas laboratory keessa culture yeroo goone positive yoo ta'e positive jennaan. Yookaan hoo patient with one initial smear examination is positive for AFP. Microscopy keessa laallee akii namtichaa san keessatti positive yoo ta'e and X-ray abnormality yoo jiraatte raajii isaa laallee abnormality yoo jiraatte abnormality isaa kun suggestive of TB namni kun TB qabaa yoo kanuu tilmaamu taate pulmonary TB positive jennaan keezii kanaatan. Smear negative pulmonary TB warreen pulmonary TB negative jaaniin nama akkam. Patient having symptoms suggestive of TB namoota mallattoo TB dha jedhamutu qaban with at least 3 initial sputum smear examination negative for AFP. Akkasumammaas yoo akii isaa keessan laalle marsaa sadiif laallee negative ta'e garuu mallattoo ni qaba. Akii keessa yeroo laallu negative. Kana biratti maal qaba? Kana biratti wanni inni qabu failure to respond to course of broad spectrum antibiotic mallattoo sanirraa wal'aanna jennee dawaalee farra baakteeriyaadhaa jajjabaa itti kenninee isa saniin irraa wayyaa'uu yoo dide takka. Again 3 negative smear examination by direct microscopy irra deebinee marsaa sadiif laallee maas negative yoo ta'e. Sadaffaa radiological abnormality consistent with pulmonary TB. X-ray isaa laallee yoo X-ray isaa abnormality qabaate. Inni afaraffaadhaa decision by clinician to treat with full course of anti-TB. Dawaalee farra TB dhaa kana haa wal'aanamanii jedhanii warreen doktoroota yoo kaniin ajajan taate namtichi kun ammoo testiin isaa negative ammoo TB qaba. Pulmonary TB negative jaaniin. Treatmentiin akka Itoophiyaatti first line treatment of TB in Itoophiyaa dawaalee abbaa shanii rifampicin, ethambutol, isoniazid, pyrazinamide fi streptomycin. Retreatmentii keessallee ni jira kun retreatmentii jechuun warreen fail tahee irra deebi'ee wal'aanamu keessa ni jira streptomyciniin. Dooziin isaa doozii chaartiin isaa body weight irratti hundaa'a kiiloo daa'imaa irratti hundaa'a. Feesiin ittiin wal'aananis feesii lama intensive feesiidhaa fi continuation qaba. Intensive feesiin baatii lamaaf continuation immoo baatii afurii waliigala baatii jahaaf. Kiiloon isaa ijoollee kiiloo 4 irraa hanga 7 jidduudhaaf isa hundaa'u walirra jira. Dawaan kuni tokko tokko fudhatti ganamuu baatii lamaaf baatii afran hafeefis dawaan ni jijjiirama. Kan addaan hin hafne garuu RH'n kun hin hafu. RHZ kana ka jalqabaa initiation irratti continuation irratti immoo Z fi E irraa hafeeti RH baatii afuriif. Yoo ijoolleen kiiloo 25 ol taate adult dosage is recommended. Doozii akka nama guddaatti fudhatan. Nursing maal gootiif ijoollee TB qabduuf. Nursing management is first one advise family or mother to provide adequate and balanced diet for the child. Daa'ima saasaniif nyaata gayaa fi nyaata madaalawaa akka kennituuf maatii yookaan haadha daa'ima sanii gorsu. Provide health education of the disease process, treatment and prevention. Barnoota fayyaadhaa kennuudhaaf akkaataa adeemsa dhukkubni kun keessa dabru wal'aansa isaatii fi akkatti ittisan. Provide appropriate nursing care for sick child. Daa'ima dhukkubsatte saniif tajaajila silaa nursing kennituuf kasirriidhaa kennuudhaaf. Akkamitti ittisan TB kana? Prevention isaa investigation of family and the other close contact of any case TB. Namootan TBdhaan qabamee gara mana yaalaa dhufe hunda maatii isaatii fi firatti dhiyoodhaa hundarratti qorannaan gaggeeffamu. Treatment of patient and follow up of contact. Nama dhukkubsate wal'aanuu warreen isaan wajjin wal tuttuqe immoo
hordoffii taasisu. A newborn of tuberculosis mother should receive isoniazid 10 mg per kg for 3 months. Daa'imni haadha TB qabdu takka irraa dhalatte isoniazid baatii 3 fudhachuu qabdi kiiloosiitii wajjin. Isoniazid miligiraama 10 kiiloo daa'imaatii wajjin waliin baay'iftee baatii 3 fudhatti. San booda if Mantoux test is negative, Mantoux test qorattee yoo negative taate BCG kennitaaf. Yoo Mantoux testiin suni positive taate ammas itti deebitee isoniazid kennita. Treat with isoniazid as above akkuma kiiloo saniitti 10 mg per kg san for another 9 months to total of 1 year. Amata tokkoof akkasi kennitaaf. Daa'ima haadha TB qabdurraa dhalatte. Newborn jechuudha. Inni itti aanu mata dureen sadaffaadha. Providing care for child with foreign body aspiration. Daa'ima wanni takka alaa keessa seente karaa qilleensaa seente. Amma aspiration jechuun fe'amuu jechuudha. Daa'ima fe'amteef tajaajilli yookaan gargaarsi nuti godhamuuf maali? Foreign body are frequently inhaled by children. Ijoolleen gadi hin teessu. Amma daa'ima kana wanni alaa seenti. Karaa qilleensaa kana. May lodge in the nose. Funyaan keessa seenuu dandeessi. Larynx seenuu dandeessi. Trachea dhaquu dandeessi. Or bronchus. Takka immoo bronchi illee dhaqqabuu dandeessi. The symptom and the clinical feature will vary depending on the. Ijoolleen fe'amte waa alaa seenan mallattoon irra mul'attu waan irratti hundooytu qabdi. Mallattoon ijoollee hundaa waliin fakkaatu. Wanni isheen irratti hundooytu tokko nature of foreign body. Amala waan alaa seenisan. Size of foreign body waan seenisan amma isiin guddoodha. Site of obstruction bakka karaa qilleensaa wanni sun itti cufte. Larynx irra cufte moo trachea dha moo bronchi moo eessa cufte. Sanirra hundooytee mallattoon garagara. Most victim of foreign body aspiration are older infant and toddler. Ijoolleen baay'inaan fe'amaa ooltu. Ijoollee sadarkaa umriinsii amma deddeemuu geesse. Older infant jechuun ijoollee amma tokko olii fi toddlerii. Toddler jechuun warreen amma tokko ol kutee jidduu tana jiru. Children younger than 3 years of age account for 73% of cases. Ijoolleen amata 3 fi oli. Ijoolleen amma 3 ol jirtu. Keeziilee foreign body aspirationii keessa parsantiin 73 isaan. Ijoollee amma 3 oliiti. Mallattoon ijoollee tanarra mul'atu maali? Clinical manifestation isaa history tana yeroo sitti himan haati takka si dhoysiti. Maaliif inni qaanfatteeti si dhoysiti. Positive history must never be ignored. Negative history may be misleading. Seenaa sirriidhaa sitti himuun never be ignored. Dagatamuu hin qabu. Negative history garuu gara malee si oofu. Lakki waa takka hin fe'amne jettee akka ati karaa biraa deemtu si gooti. Choking or coughing episodes amma ijoolleen yeroo fe'amte qufaa qabdi. Accompanied by wheezing are highly suggestive of an airway foreign body. Waa karaa qilleensaa keessa jiraachuu wanni si garsiisa. Ijoolleen hafuura yeroo baafattu xiixi jechuudhaa fi qufa'uu yoo qabaatte karaa qilleensaa keessa waa jiraachuu si garsiisa. Karaa qilleensaa kana keessa wanni jiru suni guutuu cufuudhaa fi complete obstruction fi partial obstruction mallattoon garagara. Complete obstruction is recognized in the conscious child as sudden respiratory distress. Yoo ta'if beeytu taate ijoollee ta'if beeytu irratti hanga ofi wallaalletti daa'imni sun yoo karaan qilleensaa guutuu cufame tasuma hafuura baafachuu dadhabdi.
San booda inability to speak or cough dubbachuus hin dandeessu, qufa'uus hin dandeessu. Kuni guutuu guutuu cufamu. Yoommoo parshaalii taate qufa'uu dandeessi jechuudha. Xiixiis ni dhageessa sagalee. Amma egaa tiriitimentiin isaa maali? Treatment of choice for airway foreign bodies prompt endoscopic removal with rigid instrument. Meeshaa jabaadhaan endoscopiidhaan laalanii waan san keessaa baasu. Airway foreign bodies are usually removed the same day the diagnosis is first considered. Guyyuma jalqaba waatu karaa qilleensaa keessa jira ja'amee dabahe san guyyuma san wanni sun keessaa bahuu qabdi. Amma egaa bakka wanni sun raawwatamtetti first aid dalaguun dirqama. To open airway karaa qilleensaa banuu with hair tilt chin lift maneuver. Hair tilt mataa duuba qabuudhaan chin lift jechuun areeda kana akkana qaqqabdee afaan adda banuudhaan karaa qilleensaa bantaa. And attempted ventilation akkasumas qilleensa kennuudhaaf. Kun egaa first aid irra jira. Inni itti aanu mata dureen biraa providing care for child with bronchial asthma. Ijoollee asmii qabduuf tajaajila yookaan gargaarsa godhamuuf. The term asthma is used to describe widespread narrowing of airway passage. Jechi asmii juun jecha karaan qilleensaa walitti dhiphachuu kanaaf itti fayyadaman. Karaan qilleensaa yeroo dhiphate ibsuudhaaf asmii jaaniin. Due to spasms of muscular wall. Amma egaa karaan qilleensaa kun akkamitti dhiphata? Muscular wall dhaaba masiliidhaa kan qilleensi jidduun bahu kanaatiitu walitti dhiphata. Spasmi ta'a. Walitti constrict ta'a. And swelling of mucous membrane. Yookaan immoo membrane karaa keessaatiin jiru santu ta'u. Kana lamaaniitu asmiin akka uumamtu taasisa. Asthma is chronic inflammatory condition of the lung airway resulting in episodic airflow obstruction. Asmiin tuni dhukkuba takka haalota yeroo dheeraadhaaf namarra turu. Takka nama qabnaan gan naman dhiisu karaan qilleensaa kun walitti dhiphachuun kun karaan qilleensaa kun yeroo walitti dhiphate qilleensi bahuu hin danda'u. Namni asmii qabu qilleensi ni seenaaf garuu keessaan bahu. Etiologiin isaa maali? Causein asmiidha. Asthma is caused by various stimuli. Wantoota garaagaraa irraa dhufuu danda'a inni kun. Wantoonni kun maal jedhaman? Foreign protein called allergen. Allergen jechuun kakaaftuu jechuun waan qaama san si'eessa. Wantoota alaa kan sensitive ta'u. To which a patient is become sensitized. Waan namtichi sun hin dandeenye takka urgaa yookaan immoo ajaa foolii namni sun hin dandeenye suni allergen jedhama. Kabiraa causein isaa viral respiratory infection. Namni tokko karaa qilleensi isaa dhukkuboota vaayirasiitiin yoo hubaman karaa asmiitti jijjiiramuu danda'a. Kabiraa vigorous exercise. Humnaa ol yoo sochii qaamaa taasiftee producing increased respiratory rate and dips. Hanga qilleensa fudhattee baafattu kana reetii isaa dabaleeti akkasumas baay'ina hanga qilleensa fudhattullee dabalee booda asmisi jijjiirama. Inni biraa cold air qilleensa qabbanaawaa smoke aara and emotional stress. Emotional stress jechuun kuni hamiiraati. Garmalee gammaduu takka garmalee aaru. Inni biraa parasitic larva traveling through the lung. Yooniif larvaan isiin isteejiin raammoodhaati makun. Parasitiin isteejii keessa dabartuu qabdi. Isiin larvaan suni yoo somba keessa adeemu jiraatu taate lola sanirraa ka'ee karaan qilleensaa walitti dhiphatee asmii ta'uu danda'a.
Pathogenesis of asthma include akkaataan adeemsi keessa dabarsa namni tokko mallattoon asmaa kun irra mul'attu adeemsa keessa dabartuu qabdi. Ka jalqabaa inflammation karaan qilleensaa kun ni qulqulla. Inflammation sanirraa ka'eeti airway hyperresponsive karaan qilleensaa kun responsii silaa kennu sanii ol kenna. San booda structural airway change or remodeling. Hyperresponsive kanarraa ka'ee karaan qilleensaa ni jijjiirama. Adeemsi isaa modelli isaa ni jijjiirama. Progression of severe asthma exacerbation inni jijjiiramuun kun daranuu itti hammeessa. Yeroo kana guutumaa guututti airway obstruction hin dhufu. Karaan qilleensaa cufama. Adeemsa shanan kana keessa dabruudha. Mallattoon nama kanarra mul'attu maali? Clinical manifestationiin older children and adults ijoolleenis namni guddaanis wan mallattoon irra mul'attu shortness of breathing and chest tightness. Qomti tun itti rakkachuudhaa fi hafuurri itti ciccitu mallattoon ofirratti argan. Young children reports ijoolleen ammoo xiqqishoo umriin si kara ijoollummaa irra jirtu intermittent non-focal chest pain. Dhukkubbii qomaa tabakka tanaa hin qabne ta'amma ammatti deddeebitu arraas qomaan dhukkuba jetti. Borullee akkasuma jetti. There may be marked intercostal and subcostal indrawing. Intercostal jechuun jidduu cinaachaa tana keessaan foon cinaacha gubbaa jiru kun keessa gaasseesseena. Yookaan immoo subcostal jechuun cinaacha kanaan jala bakka diyaaf cinaachi kun garaa kanarratti ittiin dhaabbatu kun jala ol seena jechuu yeroo hafuura isiin baafattu. Respiratory symptoms are characteristically worse at night. Mallattoon karaa qilleensaa kun halkan itti hammaatti. Akkasumas especially during prolonged exacerbation triggered by respiratory infection or inhaled allergen. Yoo waan hin taaneef bira dhaqxe foolii waan hin taaneef yoo seente takka immoo dhukkuboonni karaa qilleensaa nama qaban kun yoo qabe hanga duraan hafuurritti ciccituun irraa dhaabbattu sun ni dabala yeroon sun. Prolonged exacerbation jechuun akkasi. Diagnosis isaa medical history dha and clinical manifestation dhaa fi physical examination sadeen kanaani diagnose godhu. Asmii ta'uun isaa yoo dabahe treatmentiin isaa ijoollee mild exacerbation qabdu ka xiqqishuma karaan hafuurritti ciccitu kana outpatient goonee wallaan alaa deddeebitee dawaa fudhatti. Dawaan isaa beta 2 agonist warreen ta'an warreen akka salbutamol fa'a. MDI with spacer. MDI jechuun kuni metered dose jechuudha. Metered dose inhaler jechuun hanga yeroo fi facaaftu hanga bahu san kan irratti adjust godhame. Puffy 4 godhatti yeroo 4 ofii facaafte salbutamol puffy. Repeat dose as needed yeroo itti haatetti itti deebiti. If unavailable yoo salbutamol puffin kun kan jiraanne taate salbutamol shirappii kennamaaf. Shirappiin gaa miligiraama 0.1 takka per kg per dose TID guyyatti yeroo 3 fudhatti. Akkasumas consider corticosteroid illee ni kennaniif prednisolone. Prednisoloniin miligiraama 1 kiiloo mucaatiin ganamaa galgala guyyaa 3 irraa hanga 5tiif fudhatti warreen mild exacerbation qabuuf. Moderate warreen san irratti qotte cimte immoo garuu hafuura baafachuu hin danda'anii administer oxygenii kennuuf hin dirqamu. Oxygen irra keesseeti beta 2 agonistii keessa salbutamol kennitaaf. Reefu puffy 4 jenne kan ammaan tan ammoo 4 irraa hanga 8 gooteeti. Repeat 2 times if needed yeroo lamatti deebifta yoo barbaachise. Corticosteroidii keessa reefu prednisolone kenninaaf jenne amma immoo hydrocortisone kenninaaf. Hydrocortisone IV dhaan kenninaaf. Miligiraama 4 every 6 hours. Kareefu PO
maayildiidha. Inni biraa siivarii yoo taate siivarii yoo taate yootti hammaatte administar oksijiin kennineetiif beetaa 2 agoonestii keessaa salbutaamool reefu ka maayildiidhaa fi ka moodareetiidhaa 8 gadi. Kun ammoo 80 puff every 20 minutes. Yeroo 8 itti facaafna daqiiqaa 20. Daqiiqaa 20. Kortikosteroidii keessaa hydrocortisone every 4 hours kennineetiif IV'dha. Akkasumas consider epinephrine. Epinephrine illee miligiraama duwwaa tuqaa duwwaa takkaa subcutaneous'dhaan kenninaafi may repeat every 15 minutes yeroo 3 kenninaaf. Daqiiqaa 15 guyyaa 3 kenninaaf. Daqiiqaa 15 irra deddeebiidhaan epinephrine ka siivariidhaa. Wantoonni ijoon 4 component of optimal asthma management akka waliigalaatti asmii takka nama asmii qabu wal'aanuudhaaf wantoonni ijoon 4 jira. Tokkoffaa regular assessment and monitoring. Dhaabbataadhaan laalamuu qaba namni asmii qabu tokko. Yoo rakkoo qabaate monitor ta'uu qaba yeruma sanitti. Control of factor contributing to asthma severity. Wantoota itti hammeessan isaan to'achuu. Waan hin taaneef san bira kan dhaye. Waan isatti hammeessu san adda baruu qaba namtichi. Ka biraa asthma pharmacotherapy wal'aanuudha. Asthma pharmacotherapy jechuun dawaadhaan wal'aanu dawaa asmiiti. Inni afuraffaa patient education. Dhukkubsataa san barnoota kennuudhaaf.